jirtu har'ammoo viidiyoo kanaan principle of closure waliin ilaalla. This principle that says the brain tends to fill in gaps. Gaappii jiru tokko sammuun kan keenya kan ittiin guutuudha jechuudha closurein in order to perceive what complete form. Formii guutuu ta'e tokko argachuudhaaf fakkeenyaaf fakkiin tokko hirruudha yoo ta'e fakkii sana guutee formii guutuu argata jechuudha sammuun kan keenya. Fakkiuma hirruu jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaanii geenggoon jira jedhaati fudhadhaa. Geengoodha jedhaati kana fudhadhaa. Daati ilaala asiin bifa kanaan akkasittiin jira jennu. Ilaala asitti gidduu kana akka geengootti fudhata jechuudha sammuun keenya. Maal godha gaappii kana ni guutaa jechuudha. Okay? People need to decipher less than perfect images to make perceptions. Okay? Namoonni decipher gochuu qabu jechuudha yookaan immoo hiikatti kennuu qabu jechuudha. Maal gochuudha less than perfect image tokko kan fakkiin tokko less than perfect yoo ta'e jechuudha. That means perfect kan hin taane imperfect image yoo ta'e fakkiin sun guutuutti kan nuuf hin kennamne yoo ta'e akka guutuutti hiikuudhaa fi hiikuu danda'uu qabu jechuudha. To help us to do so brain tends kan ammoo gochuudhaa fi imperfect image kana fakkii imperfect ta'e kan ammoo hiikatti kennuudhaa fi the brain tends to finish what is unfinished waan hin fixamne yookaan waan hin xumuramne sammuu maal godha jechuudha ni xumuraa jechuudha. Complete what is incomplete waan guutuu hin taanes ni guutaa jechuudha. Okay, akkana jechuun akkuma bifa kanaan isinitti agarsiise kanadha. Amma fakkeenyaaf boca kana ilaala bifa kanaan jechuudha. Kun maalidha? Ilaala amma kun reektaangiliidha. Iddoon kun bakki duwwaan kun jira jechuudha. Garuu sammuun keenya bakka duwwaa dhiisee akka reektaangilii akka waan akkana ta'etti fudhataa jira jechuudha. That means akkana akkasitti yaada jechuudha sammuun keenya. Wantoota akkasii kan inni ittiin guutu closure jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. Inni kan biraa principle of proximity dha. This principle states that things that are near each other tend to be what grouped together. Proximity jechuun wantoonni walitti dhiyoo ta'an waliin jiru group godhamu akka jechuuti jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilaala asitti tuqaawwan kana ilaalaa bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan kan tuqaa goone yoo ta'e ilaala sammuun keenya maal godha jechuudha isaan kana wajjin fudhata jechuudha. Wantoota walitti dhiyoo ta'anii waliin fudhata jechuudha. Okay? Instead that things that are near to each other walitti dhiyoo kanneen ta'an maal godha jechuudha group together. Ilaala warra kan tuqaa kana maal godha jechuudha sammuun keenya group godha jechuudha bifa kanaan. Tuqaawwantu jiru miti kanneen walitti dhiyoo ta'an maal godha jechuudha that group godha jechuudha. Adeemsa walitti dhiyoo ta'an kana group gochuu kun immoo principle of proximity jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. The closure objectives are events are to one another, the more likely they are to be perceived as belonging together. Wantoonni walitti dhiyoo ta'anii akka wajjin yookaan immoo waliin fudhatamuudhaaf carraa guddaa qabu jechuudha. That means ilaala akkuma kanaanii kun bifa kanaan kaa'eera jechuudha. Ilaala as keessatti amma isaan kana bifa maaliitiin kaa'e jechuudha sammuun keenya isaan walitti dhiyoo ta'anii akka garee tokkotti fudhate jechuudha. Okay? Things close to one another are what group together wajjiniin iyyuu group godhamu jechuudha. Okay, closure immoo ilaala closure kana nama isinitti himaa ture jechuudha. The brain tends to feel amma kun geengoo dhamti isa kana feel godhe jechuudha. Akka geengootti fudhate jechuudha kan. Kun rog-sadee akka ta'etti fudhate jechuudha. Garuu guutuu miti kun. Rog-sadee akka ta'etti fudhate waan guutuun isaa kun maal jennee waamna jechuudha. It is closureidha jechuudha. Okay? Daat kanas ilaala. Bifa kanaan amma daat kanas ilaala. Amma bifa rog-sadee godhatee jechuudha. Akkas godhee jechuudha sammuun keenya. Akkasitti yaade jechuudha. Garuu dubbiin akkas miti. Bifa kanaan fudhachuun isaa closure jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. Daat kun amma akka kubbaatti fudhata sammuun keenya miti. Gaafa harku garuu kubbaa miti jechuudha. Kun wanta citaa jira. Sammuun keenya maal godhe feel godhe jechuudha. Adeemsa sammuun keenya kana feel gochuu maal jennee waamna jechuudha. It is closureidha jechuudha. Ilaalaa asitti kunis akka paayileetiitti fudhatu hin dhiifama. Akka xayyaaraatti fudhate jechuudha. Kun xiyyaara garuu miti. Kun xiyyaara miti. Okay? Maaliif kukkuta ilaalaa? Kana kukkutamee jira jechuudha. Kana walitti guutee gaappiiwwan jiru kana walitti feel godhee yookaan guutee sammuun keenya maal godhee akka guutuutti fudhate jechuudha. Kanas gaappiiwwan jiru sammuun keenya guuteera jechuudha. Miillas jira inni yaadne jechuudha. Takkatu miillas jira kunas jira kanaafuu kun saree wayii taati inni yaadna jechuudha. Okay? Maal goone gaappii jiru kana feel goone gaappii jiru kana yookaan immoo bakka duwwaa jiru kana guunnee akka guutuutti fudhanne adeemsa akkasii closure jedhama jechuudha. Principle of similarity inni kan biraa. Similaritiin set that things that are alike in some way, for example color, shape or size. Similarity maal ibsa jechuudha? Wantoonni karaa ta'e tokko yookaan waan ta'e tokko wal fakkaatan fakkeenyaa fi halluun isaanii yookaan immoo bocni isaanii yookaan hammi guddina isaanii yookaan wal fakkaatan ta'e tend to be perceived as belonging together akka waan wajjin jiran nutti fudhanna jechuudha. Wantoonni wal fakkaatan boca isaanii ta'uu danda'a, halluu isaanii ta'uu danda'a yookaan saayizii isaanii ta'uu danda'a. Wal fakkaatu yoo ta'e akka maalitti fudhanna jechuudha. Akka waan isaa akka guruupii tokkootti fudhanna jechuudha wantoota akkasii. Fakkeenyaaf asitti ilaala. Bocni isaan kana wal fakkaataadha yookaan reektaangiliidha jechuudha. Warra reektaangilii kana akka guruupii
tokkotti fudhanna jechuudha. Sammuutuma hin fudhanna inni yaadin iyyuu sammuun keenya akka tokko guruppii tokkotti fudhata jechuudha. Asitti saayizii isaanii ilaalaa isa keessaa warra gurguddaa kana guruppii tokkotti fudhachuu barbaada sammuun keenya jechuudha. Immediately okay utuu nuyi itti yaadin jechuudha. Warra xixiqqaa kanas bifa kanaan fudhata jechuudha. Kanaaf adeemsa akkasii kun immoo maal jennee waamna inni irraa it is similarity dha, principle of similarity dha jechuudha. Inni kan biraa perception is constant under changing sensory information. Perception constant yookaan immoo dhaabbataadha jechuudha. Under changing sensory information jechuudha. Okay, sensory information yookaan immoo information alarraa nuyi fudhannu stimulusiin irraa sense kan nuyi goonu change yeroo ta'utti perception yookaan akkaataa nuti percept goonu wal fakkaataa yookaan dhaabbataadha jechuudha. Perception does not change when sensory information about stimuli changes. Sensory information yookaan alarra kanneen jiran information yeroo jijjiiramu that yeroon jijjiiramaa deemu perception keenya maal ta'a constantii ta'a yookaan immoo dhaabbataa ta'a jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf as dhaabbataa jirtu isin bakka kana dhaabbattanii hiriyaa keessan kanaan haasa'aa jirtu jechuudha. Hiriyaa keessan kanaan yeroo haasoftan baay'inaan gara sichiitti ilaalla hundaafuu asii kaasee isin godha. Dhaabbataa hiriyaa keessanii asii wajjin haasa'aa jirtu jechuudha. Hiriyaan keessan kun siniin haasa'ee ka'ee as dhufa jechuudha. Erga as dhufee ka'eetii maal ta'a jechuudha. Saayiziin isaa xiqqaachaa deema gaafa isin biraa achi deemu jechuudha. Saayiziin isaa inni xiqqaachaa deemu kana maal ta'a jechuudha. Sammuun keessanii lakki saayiziin isaa xiqqaachaa akka hin deemne dhiisee saayiziin isaa konstaantii akka inni ta'e perceptu godhee isinitti hima jechuudha. Gaafa isin irraa deemu waan saayiziin isaa kun xiqqaataa deemaa jiru isinitti fakkaata. Garuu isin akka saayiziin isaa xiqqaataa hin jirre namicha kana sammuun keessan isinitti himaa jechuudha. Okay, konstaantiidha kan jechaa jiru. Kan seensarii yookaan haalli bakkee yookaan haalli alarra jiru jijjiirameera. Okay, kana jechuun inni isin biraa deemee diistaansii isaa isin irraa gaafa fagaachaa deemu jechuudha. Garuu perceptioniin immoo wal fakkaataadha. Kana jechuun saayiziin namicha sanaa wal fakkaataadha jechuudha. Isin akkasinitti beektan jechuudha. Isin beekuun keessan percept gochaa jirtu jechuudha. Sammuun keessan bifa kanaan fudhachuun immoo haalli yookaan seensarii information yoo jijjiirame illee perceptioniin hin jijjiiramu jechuudha. Our perception hypothesis remain the same when information we receive about stimuli through the visual sense organ change in color. Halluun isaa yeroo jijjiiramu, saayiziin isaa, shapein isaa yeroo jijjiiramu perception maal ta'a jechuudha. Bifa sanaan itti fufaa jechuudha. Category of perceptual constancy. Constancy'n yookaan perception'n constancy'dha yookaan dhaabbataadha jenneerra jechuudha. That bifa kamiin qoona tokkoffaa size consistency'dha. Size consistency'n refers to perception that size of object remain constant. Size consistency kan jennu maal ibsa jechuudha. Size of objectii yookaan saayiziin objectii constant ta'e yookaan immoo dhaabbataa ta'e jechuudha. Even though visual information change with variation in distance. Distaansiin jijjiiramu wajjiniin visual information tu jijjiirame illee jechuudha. Visual information distaansiin jijjiiramaa gaafa deemu visual information yookaan immoo odeeffannoon nutti mul'atu haa jijjiiramu iyyuu malee saayiziin fakkeenyaaf kan hiriyaa keessanii amma isin jedhe saayiziin isaa wal fakkaataadha jettanii yaaddu jechuudha. Garuu visual information jijjiirameera. Sin biraa deemeera waan ta'eef achi fagaataa akka deemu visual information jijjiiramaadha. Visual information jijjiiramu malee sammuun kan keessan hiriyaan kun xiqqaachaa jira saayiziin isaa jettanii yaaddu yaaddanuu jechuudha. Perceptioniin constantiidha saayiziin isaa yookaan size consistency kan jennu isa kanadha jechuudha. Size consistency keessatti ilaalaa asitti amma gaafa biraa achi deemanuu hiriyaan kun sammuun keenya akka sammuun nama sana akkamitti yaada jechuudha. Akka inni constancy ta'etti jechuudha. Refers to our ability to see objectives as maintaining the same size. Size wal fakkaataa ta'e tursiisuutti jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti fakkii irratti nu wala sirriitti jechuudha. Fakkii kana yeroo ilaaltanu asitti amma ilaala amma saanduqa kana ilaala. Saanduqni yeroo akkasittiin ka'u jechuudha. Saanduqni yeroo akkasittiin ka'e jedhu kuni bifa kanaanii achi siqaa keessatti deemee jechuudha. Ilaala. Daat kuni nurraa achi fagaate malee jedhee yaada jechuudha sammuun keenya. Nurraa achi fagaate malee saayiziin iddoo kanaatii fi iddoo kana jiru wal fakkaataadha. Inni kun nutti dhiyoodha jedhee yaada jechuudha sammuun keenya. Inni kun nutti dhiyoo waan ta'eef amma garuu waraqaa kana irratti akkasidha yookaan immoo yeroo akkasittiin bilbila keessa yookaan kompiitara keessa irratti yeroo ilaaltanu dubbiin akkas miti. Dubbiin inni kun xiqqaa waan ta'eef saayiziin isaa ilaala. Inni kun xiqqaa waan ta'eef malee waan nurraa fagaatee miti jechuudha. Kanaafuu size consistency jechuun isa kanadha jechuudha. Daataa haa consistency fudhata. Yeroo inni achi nurraa fagaataa deemu saayizii isaa consistency godhee kan inni fudhatudha jechuudha. Inni kan biraanii asitti kan ilaallu shape consistency dha. Yookaan immoo boci wal fakkaataa yommuu ta'u jechuudha. Okay, state that we continue to perceive objectives as having constant shape. Objectivewwan constant shape boca wal fakkaataa akka isaan qabanutti fudhanna. Even though the shape of
retinal image changes when our point of view change. Point of view keenya yoo jijjiirame iyyuu retinal image yoo jijjiirame iyyuu shapein sun yookaan bocni sun akka inni constantii ta'e itti fudhanna jechuudha. Kana fakkee view angle or position specifically changes the shape of an object. Shape of view angle yookaan bifa nuyi ittiin ilaallu yoo jijjiirame iyyuu jechuudha. Kan fakkii asirratti nu hubachiisaa wajjin akkuna. Amma fakkiidhaanii ilaala. Amma balbala kana qabna shape consistency irratti jechuudha. The understanding that an object shape remain the same. Object shape yookaan bocni objectii tokko wal fakkaataa ta'e yookaan constantii dhaabbataa ta'e afa jechuus ni hubachiisuudhaaf even though the angle of view yookaan akkaataan nuyi ittiin ilaallu angle of view jechuun karaa nuyi ittiin ilaallu yoo garaagara ta'e illee shapein sun wal fakkaataadha jechuudhaaf himee balbala kana ilaala. Asii gaafa asii dhufne ilaallu bifa kanaan argitaniitu. Bifa kanaanis dhuftanii argitaniitu. Bifa kanaanis argitaniitu. Angilii asii gaafa laaltan fuulduraan laaltan balbala kana. Asiin gaafa laaltan immoo asii achi akkas laaltan jechuudha. Asii achi gaafa laaltan immoo ilaala kanaasaa qofa yookaan gara kana qofa laaltan jechuudha. Sababa gara kana qofa laaltan yookaan sababa gara kana qofa agartanii fi balballi kun bocni isaa sheeppiin isaa jijjiirame ittiin yaaddu no lakki bocni balbala kanaan jijjiirame siin jedha jechuudha sammuun keessan. Maal siin jedha boca balbala kanaatu jijjiirame utuu hin taane akkaataan ani itti ilaalaa jirutu jijjiirame. Kanaaf bocni balbala kanaa akka balballi kun akkas ta'e yookaan immoo rectangle ta'e maal godha sammuun keessan consistencyidhaan constantii yookaan immoo bifa dhaabbataa ta'e ni beeka jechuudha. Yoo akkaataan isin itti ilaaltanis jijjiirame illee bocni balbala sanaa hin jijjiiramne jedhee sammuun keessan sin hubachiisa hin beeka jechuudha. Kanaafuu perception constantiin isa kanadha jechuudha. Shape consistency kan jennu jechuudha perception consistency keessatti. Inni kan biraa color or brightness consistencyidha. Consistency jechuudha dhiifama. Sometimes objects may take different color or brightness because of variation in light reflected on them. Yeroo tokko objectiiwwanii kalarii yookaan immoo halluu garaagaraa qabaachuu danda'u sababa ifti isaan irratti balaqqeessa'u garaagara ta'u jechuudha. This principle states that principle kun maal ibsa the color or brightness of an object halluu yookiin immoo ifti wanta tokko remain the same even though the amount of light reflected on the object change. Ammeefaa objectii tokko irratti reflect ta'u yoo jijjiirame illee halluun maal ta'a jechuudha constancy ta'e yookaan immoo bifa dhaabbataa ta'een itti fufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti ilaala. Asitti iddoon garri kun sirriitti ifa qaba jedhaati fudhadha. Garuu garri sun immoo ifa hin qabu. Garuu sammuun keenya iddoo ifa qabu kanarratti adiidha gurraacha. Iddoo baay'ee ifa hin qabne sanas consistency godhee fudhata jechuudha. Iddoon sunis adiidhuma gurraachuma jedhee fudhata jechuudha sammuun keenya jechuudha. Yoo inni ifa dhabeellee baay'inaan jechuudha. Kun immoo color consistency jennee kan waamnudha jechuudha. Ilaala is affected by single lightidhaan. On akkas ta'ellee ilaala bifa kanaa yoo ta'ellee halluu sana maal godhee fudhata jechuudha sammuun kan keenya wal fakkaataa godhee fudhata jechuudha. Asiin kanaan laallus sammuun kan keenya bifa kanaa gurraachuma jedhee fudhata iddoo gurraacha kanaa jechuudha. Iddoo adii sadii jedhee fudhata jechuudha. Ifti isaan irratti kaa'ame garaagaraa ta'uyyuu malee jechuudha. Inni kan biraa location consistency. The location or position of a stationary object is what always the same even when our eye tells us it is moving. Location yookaan bakki yookaan argama jechuudha. Argamni stationary objectii is always the same jechuudha. Bakki itti argama objectiiwwan bakka tokko jiranuu yeroo hundayyuu wal fakkaataadha jechuudha. Even when our eyes tell us it is moving. Ijji kan keenya socho'aa jira jedhee yoo nutti himillee objectii dhaabbataa tokko sammuun keenya maal jeefata consistency isaa yookaan akka inni bakka tokko dhaabbataa jiru ni fudhata jechuudha. We perceive stationary objects as remaining in the same place. Okay, stationary objectiin tokko akka inni bakka tokkotti hafee jiru maal goona perceive goona kan hiikatti kenna jechuudha. Okay, even though the retinal image moves about as we move our eyes. Ija keenya yeroo nuyi deemsifnu, mataa keenya akkas yeroo nuyi raabsinu, qaama keenya yeroo nuyi raabnu, yoo ijji keenya yeroo raafamaa jiraatu objectiin sun ija keenya wajjin waan raafamu fakkaate illee ija keenyatti sammuun keenya akka wanti sun bakka socho'aa hin jirre percept godha jechuudha. Isa kana maal jennee waamna? Location consistency jennee waamna jechuudha. Okay, ilaala kun akka inni dhaabbataa ta'e sammuun keenya nutti hima jechuudha. Ijji kan keenya yoo akkana socho'ee jedhellee jechuudha. Location consistency refers to the relationship between the viewer and the object gidduu kan agarsiisudha. Stationary object is what perceived as remaining stationary. Wanti dhaabbataa ta'e tokko kan bakka tokko kan socho'aa hin jirre akkas ta'e socho'aa hin jirre fudhatama jechuudha. Isi yeroo sosochootanii ilaaltan ijji keessan iddoo biraa sosocho'ee ilaalamti. Sababa ijji keessan socho'aa jiru fi hojii objectiin sun iddoo tokko ta'aa jira jechuudha. Sammuun kan keenya maal nutti hima jechuudha? Ijji kan keenya yeroo socho'u akka objectiin sun socho'aa jirutti yoo ilaalellee sammuun keenya immoo percept kan inni godhu akka objectiin sun ta'aa jirutti jechuudha. Okay?
Inni kan biraa perception illusionidha. Illusion are what special perceptual experience in which information arising from real external stimuli leads to an incorrect perception. Inni kun immoo real wanta ta'e wanta dhugaa ta'e irraa wanta soba ta'e yeroo percept goonudha jechuudha. Okay? Wanta percept ta'e hin taane percept yeroo goonudha jechuudha. Amma as keessatti amma fakkeenyaa fi amma callisnee yeroo ilaallu jechuudha. Amma maskootii yookaan immoo foddaarra jirtudhaati fudhadhaa. Foddaarra bifa kanaan jirtudhaati fudhadhaa. Foddaa kanarratti asirra maaltu jira? Fuullee yookaan massaawwatii yookaan fuullee kanarra akka bifa tisiisa wayita asirratti fudhadhaa. Diqquma tisiisa kana yeroo ilaaltan jechuudha. Tisiistanii foddaa kana yeroo ilaaltanu alarra wanti guddaan tokko akka waan jirutti fudhata sammuu keessan jechuudha. Akkasiin sodaachisuu jira yeroo akkasii. Kan sin argaa jirtan tisiisaa asii kanadha. Kan ilaalaa jirtan. Garuu sammuun keessan tisiisatti kan akka wanti fagoon achii wanti fagoo wayii alarra taa'ee jedhu wayii isinitti mul'ata jechuudha. Gufuu wayii gufuun faan amma fakkeenyaaf dukkana keessatti gufuu wayii argitu. Dukkana keessatti jechuudha. Yookaan muka irraa murame gufuudha miti. Daas gufuu kana gaafa argitanitti akka yookaan waraabessa immoo kun maal jettanii yeroo bifan taaneen percept godha jechuudha sammuun keenya. Illusion jechuun isa akkasiiti jechuudha. Okay, auditory illusionidha. Audition keessatti jechuudha. Auditory illusion kan jennu are false perception of real sound. Soundii dhugaa ta'e tokko or outside stimulus soundii ta'e tokko soundii akka hin taanetti fudhachuu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo qabrii yoo geessan naannoo maalii yoo geessan akka hin taanetti sammuun keessa yeroo fudhatu jira. Illusion jechuun isa kana jechuudha. Jechuun gara sin sodaachisuu qofaatti tun taane bakka soundiin tokko yookaan immoo wanti nutti mul'atu tokko nutti mul'atee ka'ee bifa wanta sanarraa ta'een sammuun keenya bifa addaatiin yookaan immoo bifa soba ta'een yeroo percept godhu hiikatti kennu illusionii jennee kan waamnus akkasiiti jechuudha. Listener hears what either sound which are not present in the stimulus gate or sounds stimulus gate wanta argamne yookaan immoo isa alarratti wanta argame sanarratti hin argamne dhagaa jechuudha namni. That should not be possible given circumstances on how they were created. Okay. Inni kan biraa optical illusion jechuuni can use colorii fayyadamuu danda'a, lightii fayyadamuu danda'a, patternii fayyadamuu danda'a to create image that can be deceptive, soba kan ta'e or misleading to our brains. Sammuu keenyatti optical brainiin yookaan optical kan jennu kan ijaan laalamu jechuudha, kan ifaan kan wal qabatu. Inni kun lightii fayyadamee, coloriitti fayyadamee, patternii fayyadamee imeejii sobaan uuma jechuudha. Imeejii sobaa jechuun wanta ilaalaan jirre agarra akka jechuudha kana jechuun. Wanti nutti mul'atu suni akka nama sinii kaasee ammaati jechuudha. Fakkeenyaaf gufuu ammaa agarra. Gufuu ammaa akka wanta gurraacha gatiitee fi wanti gurraachi tokko achi taa'aa jira jennee maal godha sammuun keenya percept godha jechuudha. Maayin gufuu gaafa bira geenye jennu gufuudha malee waan biraa miti. Waan bineensa wayii waan nama sodaachisu nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Nutti fakkaachuu akka jechuutti fudhachuu dandeessu. Illusion jechuu kana jechuudha. Okay, the information gathered by the eye is processed by the brain, creating a perception that is in reality does not match the true image. Okay, informationiin gathered godhame yookaan informationii walitti qabame ija keenyaan information walitti qabame sammuudhaan process godhama jechuudha. Sammuu erga process godhame booda create perception yookaan immoo hiika nuu kenna. That in reality does not match the true image. Fakkiisa alarra jiru dhugaadhaan kan wal hin agarre nuu kenna jechuudha. Bakka bifa gufuu ammaatiin fudhachuu dandeessu karaa salphaa. Okay. Arraaf asitti nu ga'a amma boqonnaa itti aanu wal agarrutti nagaan naaf tura.